አላህ መርጦልን የሰጠንነት ዲነል ኢስላም ነው የኛ ማንነት። የሞላው ኢስላም ሙሉ የሆነው የመስዋዕት ጥግ ተከፍሎበት ነው። አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። አከም ጅርተን ሆርዶፍቶኒ ዩቱቤ ከዲጃ ነጋ keessanii akkam fayyaa keessanii har'a gaaffiiwwan isin yeroo dheeraaf nagaafataa turtan isinii deebisuuf dhiyaadhee jira. Amma Alii waliin jirra, wal keessa jirra akkuma isin jettan. Isa waliin gaaffiiwwan keessan harka wal qabannee humna tokko taanee irree tokkoon deebifna. Alii dubbadhu amma dabareen keeti ayya. Akka nuti wal keessa jirrullee haa hubatanii har'aa kaasanii gaaffii tokko faarratti Alii Muhammadiin irraa sii dhiyaate dubara yookaan shawara akkamii fuuchuu feetaa siin jedha gaaffiin jalqaba. Gaaffiin jalqabaa kun ulfaataadha. Haa ta'u ayya sii deebisaa obboleessa kiyya. Shamarri ani fuudhuu barbaadu tokkoffaa irratti diinii isii irratti jajjaba kan taate akkasumas yaada gaarii tan qabduu fi amala gaarii tan qabdu yoo taate natti tola. Inshaallah rabbiin akkasii akka yeroo ammoo du'aa godhime. Kan hojjaan aliif kan mudhiin lamaliif waaqayyo sittaa qabu. Lammaffaa irratti immoo amala kee keessaa maal jaallatta maal jibbita? Amala kiyya keessa ani baay'eellee of hin beeku. San koomentii jalatti naa barreessitanii yeroo warri hordoftoonni yuutubee kana amala kiyya naa barreessitanii ani garuu akka of laalutti amalli kiyya keessa wanni jaaladhu xiqqoo obsanii qaban natti fakkaata akka namoonni baay'een natti himanitti. Amala kiyya keessa namni kaa'uuf hin jibbu waan taateef amala kiyya keessa waan jibba jedhu hin qabu ani yeroodhaaf inshaallah. Maal jettaati wanni jibbitu jira amala kiyya keessa? Yaa amala kee keessaa garuu timaantiman jaallatta. Gaaffii sadaffaatti dabarru. Ayyee. Kuni waan gaarii. Asii otoo shamarree ati hin jaallanne gaaffii jaalalaa siif dhiyeessiti akkam gootaadha? Shamarreen hin jaallanne biloo godha. Maal balaa? Nan qoosee biloo godhu garuu haaluma amala qabeessaadhaan deebisaa fi yoo na gaafatte namni jaalalaan qabachuun qabamuu waan jiraati. Yoo jaalalaan qabamtee waan san irra na gaafatte karama amala qabeessaan ani ammoo yookaan yoo kaadhimaa biraa qabaadhe kaadhimaa akka qabuu fi yoo jaalalallee isiin qabne bifa naamusa ta'een itti nan hima kanuma yaadni kiyya. Ayyee gaaffiin afuraffaa irratti immoo sii dhiyaate karoorri kee gara fuulduraatti maali? Biyya galuuf immoo fedhii qabda. Barumsa kutaa meeqa baratti? Kuni gaaffiin ulfaataadha. Mee ka duraa san biyya galuu yaada qabdaa jedha ka dura takka takka naa godhu. Karoorri kee gara fuulduraatti maali? Biyya galuu fedhii qabdaa? Karoorri kiyya gara fuulduraatti ani barataadha. Barnoota bakka guddaa ga'ee barachuu mul'achuu yaada qaba. Akkasuma karaa amantii irratti illee jajjabaachuu yaada qaba. Du'aa'eedhaan nan irraanfatina. Biyya galuu ammoo yaada ni qaba. Garuu biyya galee deebi'uudha yaada qaba malee biyya jiraachuudhaaf yeroof karoora akkasiin qabu. Kanuma yaadni kiyya garuu biyya galee laaluuf hawwiin qaba gaafa biyya tasgabbooyte inshaallah. Ayyee kun karaa si barumsaa xumurreera. I love you hedduun si jaalladha rabbiif jecha. Osoo shamarra taate immoo sin fuudhaadha. Gaaffiin kun kabbaadiidha. Gaaffiin kun kabbaadiidha. Aliin gaaffii ulfaataa kana gaafate keessaa kun isa tokkodha. Kanaafuu homaa rakkoon hin jiru. Obboleettii tiyyatama amalli akka kiyyaa qaba waan ta'eef isin osii kennaa. Obboleettiin kan akka kee dhokatti taanaan hin fuudhu bare. Amma achi abbaate mul'atte malee. Hin dhokatti. Ana bicha namni kaameraan hin mul'ifne. Gaaffiin lammaffaan immoo irraa sii dhiyaate. Gaaffii ulfaataa na gaafatuun ooltu. Ayyee. Umuriin kee meeqaadha? Garuu umuriidhaan mindaa naman gaafatan jedhanii. Wal keessa jirraa mirree Ali umriin kiyya meeqa? Namni si caala na beeku hin jiru. Umuriin kee maaliif yoo 15 beekuma janaa jammarta akka yaada kiyyaatti. Nama 15 hin caalu 15 fi 15 jenne bakka maal goonare. Namni ilkaan duraan qabu ilkaan waggaa meeqa cabsana? Waggaa torbatti cabsaati biqilchitee bittee teleefuma waggaa 15 goote garuu biyya bilbilee gaafannaa. Biyya bilbilee gaafannaa yeroo warri nu jala kaasa umrii kiyya isinii ammaa miti ayyee gaafitti aanu darbi. Lammaffaa immoo haadha manaa akka qabdu nan beeka. Ijoollee meeqa qabdaadha? Haadha manaa osoo nan gaafatin ijoollee na gaafatte rabbi na godhu mee gara fuula duraatiif ijoollee baay'ee horuu barbaada. Yeroodhaaf singilii ma jedhan sani akkasuma na herrega. Ammallee akka namni tokko sitti hin nyaannillee hin beekna. Sadaffaa irratti waan dhiyaate. Wal keessa dhaquu qabdama. Eenyutu jaalala si barsiiseedhaati nama jaallattee beekta?
Ani onne iyyuu qaba ani jaalalummaa namni na barsiisuufu ani nama onne qabu jaalatanii beeyte an namni illee nan jaalatu illee nama hin jaaladhu na fakkaate iyyuu guyyaa jaaladhe ammoo an asirratti fidee maxxansa. Eeyyaa akkani. Araffaadhaatti immoo ati barasii qabda moo waan namni yaadu akkamitti beekta yookaan hubatta yeroo baay'ee sirratti argee. Dhugaa dubbatuudhaaf ani homaan qabu fakkeenyaaf yeroo namni saayikooloojii namaa dubbisa. Saayikooloojii namaa irraa akkas ta'uun oolu jedhamee uummata tilmaamumaan dubbatamu malee ani waan akkanaallee hin qabu. Raajii dheettanii booda akka natti hin hiriirre jecha maaf jedhee akkasii. Sharaffaadhaatti immoo osoo nama amantii biraa namni nama amantaa biraa irraa gaaffii jaalalaa sii dhiyeesse maal goota? Sila yoo haadha manaa qabda. Miyuut godha. Booda yoo miyuut inni taa'uu dide biloo godha. Akkasii bilookiif miyuut illee godhu dhugaa dubbatuudhaaf namni waa'ee amantii irratti tokkoffaa namni jaalala yookaan fuudhaaf heeruma keessatti nama amantii isaa nama amantii keetiin tokko ta'e irra filatamaadha. Ani karoora akkasii illee qabu karoorri ani qabu nama amantii kiyya hordofu nama amantii isaa irratti jajjabaa namoota akkasii jiraachuu waliin jaalala eegaluu yaada qaba. Ayyee Jaaffarratti immoo gara keessaatiin si gaafadha. Okee obboleessa gaarii nama hubatudha. Ati okee miliyoon sin kabajaa sin jaalladha mucaa biyya koo. Gaaffiin keessaan si gaafatamu kanallee wal keessa jira maaliif iyyuu namni. Kana walumaa gallee deebifna keessa yoo anallee gaafachiise tolu ideaalillee yoo gaafatte anaaf inni tokkuma inni si deebisa gaafii kee hundaafuu galatoomi anis si kabajaa obboleettii tiyya siin jedha suusu jiraadhu. Maaliif dhokatti? Eenyuun kamaa dhokatte naan jedhu kun? Maalifuudhaan dhokattaa? Suusuudhumaan natti fakkaatu. Nama biraati garuu kun malee. Ayyee ani fuudhan. Gaaffii sadaffaa irratti masii mucaa kakuurraa sii dhiyaate maalifuudhaan dhokattaa siin jedhe. Masiin anumaaf biyyaa baate walitti aansitee gaafii kudhan na gaafatte kanaafuu ni adabamta gaafii babal'aa na gaafatte waan ta'eef baay'ee fuulammaa dhokatta kanaan jedhuuf ani fuulan dhokattu barbaadeeti miti yeroo baay'ee yeroo tiktookii seenu bakka tuqanii jedha yeroo baay'ee nan mul'isaa jedha hiriyoonni koollee natti hin mul'ifne anillee beekee bakka tuqanii seenaniin san hin beeku saniif viidiyoo wallaalee guyyaa biraa ammoo aliif bira fidee aliin na tuqu isinitti mul'adha homaa rakkoon hin jiru kanarratti waadaati. Asuma iyyuu mooyaan nan dabarsuu fi miliyoon wal keessa jira namni miliyooniin arguu barbaadan kottaatiin ilaalaan jedhaani. Lammaffaa irratti immoo biyyi keessa amma eessa jirta? Biyyi keessa. Biyyi kiyya bakka jiraadhuma bakka itti dhaladhe bakka amma jiraadhu ani Bangilaadesh jira namoonni baay'een ni beeku soona iyyuu gaafachuu baatanii amma Bangilaadesh hingumaa baasuu deemee achuma jira jechuudha. Bangilaadesh jiraadha biyya gaggabaa baasa. Biyya kee kechuun dhaga'e garaati irraa fetti. Ayyee gaafiin itti aanu. Amma eessa jirtaadha? Amma bakka ani jiraadhu Bangilaadesh biyya dhaloota kiyya ammoo Oromiyaa Itoophiyaa. Okay, kaayyoon kee gara fuulduraatti maalidha gaaffiin shanaffaani? Gaafiin kun gaafii duraatti wal fakkaata waan ta'eef gama fuulduraatti ani barnootaan bakka guddaa ga'uun barbaada akkasuma waa'ee amantii irratti illee jabaadhee baratuu barbaada yeroodhaaf waa'ee amantii bal'inaan waan hin beekneef sirritti baradhee bakka cimaa ga'ee rabbiin na gargaaree yoo jedhe inshaallah bakka guddaa ga'ee mul'achuun barbaada isinis du'aayiidhaan nan irraanfatina. Waaqayyo si waliin haa ta'u gaaffiin jaaffaan immoo maal jedhaa dubara akkamii fuudhuu yookiin waliin jiraachuu feeta? Gaafiin kun ulfaataadha dubarri akka ani waliin jiraachuu barbaadu tayoo as deemtu waan achi deemtu fakkaattu hin jiraame. Ayyee boo. Ayyee dubarmulii kana. Tayoo taa'ee jedhaniin kaatee dhaabattu tayoo dhaabadhu jedhaniin teettu. Ayyee boo. Akkasii nan qoodee namni martuu waan gaarii ofii hawwa waan ta'eef dubara gaarii ta'a amala gaarii qabdu tadiin irratti jajjabaa tan akkasii fuudhuu barbaada akkuma gaafii duraa irratti deebise tan akkasii filadha atoota akkamii filatta asumaan deebisiif gaaf durii osoo hin deebisin bira kuttee. Lammii yoo kan natti heerumtu jiraate maaliif yoo kan hojjaan aliif kan mudhiin lamaliif isa jedhanu sana barbaadanii. Akkana ta mul'ii lakkoofsa 8 malee hin fuudhu inni warri fufurdaan hin dubbisin hayyee itti fuufi gaafii. Bakka amma jirtutti fuutamoo biyyatti fuudhuu barbaadda? Gaafii kana kaan hiriyoota mari'adhaa irra caalaa bakka miizeedhaan kiyya itti argaman irratti fuudhuun barbaada. Miizeen kiyya tokkoffaan si waan ta'eef mee eessatti yoo fuudha sitti tolasi kana sitti deebisaaf.
Ani akka yaada kiyyaatti TikTok irratti yoo fuute ijoollee baay'ee jira. Kanan si waamu ijoollee kiristaanaa keessaa kan akka Soosoo, kan akka Iteenoo, kan akka Masii ijoollee baay'ee jira kiristaanaa keessaa, Islaama keessaa immoo silaa hundayyuu ni waama. Ijoollee nama arrabsanu nara warra kiristaana ta'an illee affeeruu waan barbaadnuuf TikTokuma irratti fuuna jechuudha. Fuusifna jechuudha. Kalas fuuti kiyya bara dhufu fuudhuu barbaada waan ta'eef hundi keessanuu TikTok irratti argamtanii akka deebiftan abdii qaba. Inshaallah achirratti isin affeeramtanii jirtu. Keessanillee waraqaa TikTok irratti maxxansinaa guyyaa fuudha. Bakka itti fuuta jettanii na gaafattan ani TikTok gubbatti fuudha. Ayye. Waan hiriyyaan kiyya. Sagalaffaan immoo amantaa kee hagam jaallatta. Garuma simmaam nama akkana saamte gaaffiidha. Gaafiidhaan dukkan irra gaafatan talli tun adabamuu qabdi. Walit dhufna qoya. Mee maal jette? Irra na deebi gaafiin isii ulfaata. Amantaa kee hagam jaallattaa siin jette. Amantaa kiyya baay'ee jaaladha. Ammoo hanga amma jaaladhu kana caalaa jaaladha irratti daddabalee waan gaarii hojjedhee amantii kiyya irratti illee jabaadhee bakka gaarii ga'ee mul'atu barbaada. Du'aa barbaada ammoo kanarratti ani dadhabaadha garuu rabbiin akkana jajjabeessu amantii kiyya irratti cimaa akkana godhu baay'ee hawwii qabaa tattaafataan jiraanis. Osoo gaaffii jaalalaa sii dhiyeesse akkam gootaadha gaaffiin kun nafaanii. Ufuma na dhiyeessu heddi? Ufuma asiitii barsiitti niiruma jechaa jirti akkam gootame. Biloo godha. La biloo irraa kaaseera isii biloo hin godhu irraa kaaseera amala qabeetti waan taate. Akkasii isin na haa dhiyeessitu isii gaafuma isin na dhiyeessite deebisaaf jedhee irra darba. Akkasii wayyu? Akkasuma wayyamasii miskiina waan taateef. Jabaadhu anillee asumatti galateeffachuu barbaada. Ati nama amala gaarii qabu amalli kee akkasuma itti hafuufu gaaffiiwwan na gaafatteef galatoomi jedha. Hundi keessanuu isii duwwaa osoo hin ta'in warri na gaafattan warri na gaafatuufillee yaaddanii carraa dhabdanis hunda keessan kana isin galateeffadha. Ayyeetti fufi. Dhumu ka'e moo gaaffiin? Hayi carraa kiyya. Kun kan kaddamtuudha beektee afuraffaa irratti kaddamtummaa siin jette beektaa? Miliyoona eessatti dhalatte eessa jirta siin jette eessatti dhalatte mi'aati? Ani Oromiyaatti dhaladhe, Itoophiyaatti guddadhe. Kanaafuu baay'ee waan nama dhibu natti hin fakkaatu kun dhugaa dubbatuudhaaf Oromiyaatti dhaladhe, Itoophiyaa amma guddadhe, biyyarra ammoo erga ba'e yeroo dheeraadhaa haa ta'u qaama biyya namaa jira, Bangilaadesh jira amma. Maaliif viidiyoo TikTok irratti hin baatu? Fidis gaaffii koo seeraan deebi'uu qaba miliyoonii siin jette. Ayyee gaaffiin kee seeraan sii deebi'a. Namoonni baay'een viidiyoodhaan mul'anne miliyoon maaliif jedhanii yeroo biraallee na gaafataa turan waan ta'eef ani mul'achuu dhabee osoo hin taane bakka tuqan wallaalee ammoo har'a haaliin asirratti waan waadaan agaleef bakka viidiyoon tuqanii achi seenan saniin tuu'inee waliin wal bira laayivii dhufna jechaadha. Anaa fi alii wal isuma bira ta'a. Yoo anallee arguu kadha baattam taate namni alii arge akka waan argeeti. Nu waluma keessa irraa kun walumaan wal gargaaraa irraa bakka rakkootti kun wal biraa afaan jirru akkasii. Nuti wal keessa jira garuu miliyoonni isa gaafa rakkoon agartu kana qofa dhiise. Singatu kana booda kuno. Kana booda wal gaaffiin kee xumurameera waan dhaammattu dhaammadhu. Akkasii warroonni gaaffii naa dhiyeessitan galatoomaa isin hundinuu wal jajjabeessallee yuutuubii isii kanallee baay'inaan sabiskiraayib godhaa fi wal guddisuu irratti haa hojjennu isiillee guddisaatii viidiyoo isiillee ilaalaa gara yuutuubeetiinillee wal guddisaa wal jajjabeessaa isiniin jedha gama biraatiin ammoo dhaamseen dhaamadhu wal jaaladhaa isin hundinuu tokko tayaa yeroo waa'ee amantii dubbattanillee warri waa'ee amantii kana keessa jirtan jaalarrattillee hojjadhaa walittillee mufatina tokkummaa kennas jabeessaa isiniin jedha isin hundaa isin jaaladhaa. Akkasitti ilaala. Atillee dhaamsa dhumarra dabarfadhu kan wal keessa irra waan ta'eef. Wanni ani dabarfadhu ijoollee kiristaanaati yeroo gara islaamummaatti si waamnu jibbaa keessan osoo hin taane waan isin jaallannuuf isin waamaa jirra. Hunda keessan iyyuu hin jaallannaa jechuun hin barbaadan karaa kiyyaan nuti wal keessa jirra waan taaneef. Ayyaa galatoomii anis illee sin kabaja. Atis nama amala qabeessa nama gaariidha. Akkasumas ustaazota kennallee bakka tokkotti hunda isaanii maqaa dhahee waan hin fidneef Ustaaz Farhaan irraa kaasee hanga dhumaatti hunda isaanii hedduun galateeffadha. Warroota gara kiristaanaatiillee warroota naamusa qaba warroota amala gaariidha waa'ee amantii isaanii barsiisan hundaa ni galateeffadha. Gara jaalalaatti jiraadha. Isin hunduu galatoomaa warri gaaffii naaf dhiyeessitan warri yaada kanallee qabdan jedha. Kanumaan goolabna inshaallah nagaan naa tura.